the save and tucked in by Saka. Galgala Awurooppaan halluu diimaa uffattee dhukaasni faana isaanii akka walaloo hayyuun sororamee weellisaa qaruuxee akka Kadir Martuutiin yeedaleeffameetti qalbii namaaf suga kenna. Sodaa malee kufaatii irraa of eeganii as ga'uun waan dinqisiisaadha. Halkan guddaa galmee Awurooppaanotaa irratti seenaa haaraan itti barreeffamedha. Akkuma harreen hin baatte malee nyaatti jedhan sana kilabni yeroo dheeraaf jalqabuu malee xumuruu hin beeku jechuun itti mammaakamaa ture. Akkamitti waggaa 20 booda gara tapha waancaatti fuulla'e laata? Kun seenaa kubbaa miilaa qofa miti. Seenaa amantii obsaaf jijjiiramaadha. Dhukaastoti jajjaboon seeneffama ceephoo waggootaaf irra ture ofirraa mulquuf waan dhiyaatan fakkaatum. Seenaa jijjiiruuf namni tokko qofti ga'aadha. Miikaa'el Arteetaa har'aa seenaa Arsenaal kan waggoota 20 booda gara xumura waancaa Chaampiyoons Liigiitti darbe ilaalla. An Keemboon Abrahaam nu waliin tura. Dungoo ijaa baafannaa kan bobeessan urjiileen kubbaa miilaa waggoota dheeraa Arsenaal jalqabuu malee xumuruu warra hin beekne jechuun maqaan itti moggaafame. Deeggartoota amanamoo qabuun utubame imala isaa kan jabeeffate gareen kun amanamummaa gara humnaatti jijjiireera. Tapha cimaa morkii ijibbaataa Atileetikoo Maadriid wajjin halkan itti wal falman gareen muuxannoo jabaa qabu kun akka loltuu siyaasaa yeroo dheeraaf waraana keessa tureetti fakkeeffama. Injifannoo isaa 2-1 galmeessee seenaa isaa jijjiiruu danda'e. Leenjisaan garee kana Miikaa'el Arteetaa akka hoogganaa jabaa biyya tokkootti garee isaa jijjiiree xiinsammuu isaanii irratti fuulleffatee amantiin mo'ataadha jedhee goota kubbaa miilaa hoogganaa taphattoota Diyaamendiin gurraachi Bukaayo Saakaa yeroo murteessaa keessatti goolii murteessituu garee isaaf daqiiqaa 45 irratti galchuu danda'e. Declan Rice giddugala dirree to'atee akka ajajaa waraanaatti komaandara garee kubbaa miilaa Arsenaal ta'uun diinotatti gufuu yaaddoo ta'e. William Salibaan ittisa cimaa godhe akka gaara Yerikoo saba Israa'eliin darba dhorke jedhamuun seeneffamuutti dallaa jabaa garee isaaf dhaabbatee gaachana ta'uun dhukaasa kubbaa gufachiise. Torbarra marsanis 70 garuu Yerikoon kun kufuu hin dandeenye. Egaan mee yaadi gareen tokko waggoota 20 oliif waancaa hin milkoofne booda gara xumuraatti darbeera jechuu caalaa maaltu nama gammachiisa. Egaan tapha 14 osoo hin mo'amin gara xumura waancaatti kan darbe seenaa haaraa galmeessiseetu. Deeggartoonni isaa akka uummata mootummaa isaanii jaallatee deeggaruuti. Isaan amanamoodha. Takka aannan dhugaa garaan isaanii utuu boba'u sagalee isaanii ol kaasuun garee isaanii jajjabeessaa turaniiru. London guutuun halluu diimaaf adii uffatee goolii murteessaan daqiiqaa 45 irratti Saakaan yeroo sirriif bakka sirriitti galcheen qalama warqee faana isaatiin seenaa haaraa galmeessise. Egaan amma Arsenaal gara xumuraa ga'ee jira. Garuu hojii isaanii hin xumurre. Taphni tokko isaan ni hafa. Bara 2006 keessatti carraa isaanii kan dhabanii turan amma ammoo carraa haaraa argataniiru. Arsenaal irraa maaltu baratama yoo jenne kufaatii jechuun du'uu miti. Yeroo dheeraaf milkii malee turuunis abdii nama kutuu hin qabu. Garuu obsaan aannan goromsaa dhugaan mammaaksa Oromooti. Obsuuf aannan dhuganii dhumarratti geeba kaasuuf kaadhimamaniiru. Egaan isinoo maal jettum? Arsenaal waancaa ni kaasamoo hin kaasum? Yaada keessan nuuf qoodaa. Simeone into the area and Alvarez was arriving. Gabriel and left by Oblak, always heading wide. And Trossard got the shot away. Oblak with the save and tucked in by Saka.